Ashama akkam jirtu? Mee arrammoo kan ilaallu kan barattootaaf ta'u akkamitti dandeettii waan dubbisne yaadachuu dabaluu dandeenya kan jedhu ilaalla. Qabxiilee 11 isinii kaasa. Qabxiilee 11 keessaa kanneen dhumaa lamaan for sure kanaan dura yaaltanii beektanii isin fayyada jedhee yaada. Hanganumaatti dhaggeeffadhaa. Gaaffii fi yaadoo qabaattan koomentii jala naa kaa'a. Egaa akkuma beektan namoonni tokko tokko rakkoo dagachuu, waa yaadachuu dadhabuu akkasumas rakkoon kun immoo namoota gosaan saalaa fi umurii gargar kan hin baasne ta'uu danda'a. Haa ta'u malee akkuma beekamu qorannoonis akkuma agarsiisu rakkoo waa dagachuu kun akkuma umuriin dabalaa deemuun hammaataa akka deemu ni beekama. Rakkoo yaadannoo hir'achuu yookaan waa yaadachuu dagachuu guutummaatti hambisuun hin danda'amu. Dawaan yeroo gabaabaatti sammuu namaa qaru akka waa guutummaatti yaadannu nama gargaaru hin jiru. Haa ta'u malee wantoonni gaariin rakkoo waa irraanfachuu yaadannoo dandeettii waa yaadachuu keenya dabaluu jiran ni jiru. Isaan keessaa kanneen gurguddoo ta'anis ni kaasa. Qabxiileen asii gaditti anis ni kaasu kun irra deddeebiidhaan guyyaa guyyaatti akkuma wantoota nu fooyyessan kanneen biroo yeroo yeroodhaan piraaktis gochuu gaafata. Kanneen kana hojiirra oolchitaniinaan dandeettiin waan isin dubbistan yaadachuu yeroodhaa yerootti dabalaa akka deemu abdiin qabaa. Gara qabxiilee keenyatti taasifna. Qabxiilee 11 ni jedhe keessaa kan jalqabaa waan hojjechuu yaaddaniif xiyyeeffannoo kennuudha. Yeroof yaada ofii walitti qabuun waan gochaa yookaan hojjechaa jiran irratti bu'uureffachuu yookaan yaada ofii achirra keewwachuu. Yeroo qo'attan wantoota yaada keessan hatanii fi isin jeeqan ofirraa fageessuu. Sagalee yaada namaa ofitti harkisus ta'e bilbilas ta'e miidiyaa adda addaa kan yaada ofii waan sanarraa ofitti harkisu ofirraa fageessuu. Lammaffaan yaadaan waa arguu yookaan ilaaluu yaaluu. Yaadaan wantoota walitti hidhata qaban wal qabsiisuun akka gara boodaatti akka salphaatti yaadan nu gargaara. Fakkeenyaaf nama tokko maqaasaa haa jennu nama maqaan biiftuu ta'e tokko biiftuu yookaan aduu dhugaan wal qabsiisuuf yaaluun fakkeenyaaf bareedina yookaan kolfa tapha waan sana wal qabsiisnee booddee yaadachuu nu gargaara. Waan qo'anne akkuma qo'anneen osoo waan dubbisne sana kitaaba dubbisne sana hin ilaaliin waan dubbifne sirriitti kitaaba sana cufnee xiinxaluu. Akkuma xiinxallee fixneen immoo irra deebiin ilaaluu. Hin dubbisnaa erga dubbisnee booda wanta dubbisne sana kitaaba dubbisne sana utuu ilaaliin hin xiinxallaa maal akka jedhu yaadichi. Erga immoo kana yaadne booda deebisnee dubbisuudha jechuudha. Akkasumas waan qo'annuuf yeroo irra deebii yookaan riviizhinii qabaachuu. Fakkeenyaaf galgala yoo qo'anne ganama immoo irra deebi'uun ilaalu. Arfaffaan yeroo qo'attan yaadannoo yookaan noottii qabachuu. Yeroo kana waan qo'annu akka gareetti yookaan walitti qindeessinee keewwannu. Akkaataa wal fakkeenya isaaniin akkaataa garaagarummaa isaaniin waan isaa wanta kaawwannu irraa adda ta'e adda baafachuun barbaachisaadha. Noottiin yeroo barreeffannu waan dubbisne irraa akkaataa wal fakkeenya isaanii garaagarummaa isaanii isa kanaan adda adda qoonnee noottii gabaabsinee qabachuu. Yoo waa barreessinu dhiigni oksijiinii qabu gara qaama sammuu isa yaadannoo irratti hojjetuutti dhangala'a. Kutaa sammuu keenya keessaa kutaan waa yaadachuu irratti fookas godhu jira. Yeroo waa barreessinu immoo dhiigni qaama keenya keessa naannoo sammuu waa yaadachuu nu gargaaru sanatti deema jechuudha. Sammuun dammaqee akka inni waan sana irratti fookas godhee boodaaf yaadatu taasisa. Egaa yeroo waa barreessinu sammuun naannoo sanaa dhiiga argata. Naannoo waa yaadachuuf gargaaru. Dhiiga argatee naannoo immoo sammuun ni dammaqa. Sammuun dammaqee immoo sarafirra hojii isaa sirriitti yookaan qajeeltummaan raawwata. Shanaffaan waan dubbifnu fakkii fi wantoota beeknu waliin wal qabsiisuu. Yoo waan dubbifnu fakkii qaba ta'e fakkii sana kaasuu. Yoo danda'ame fakkicha kaasuun waan dubbifnuun wal qabsiisuu. Gara biraan gabaajee gargaaramuu yookaan nimooniksii fayyadamuu. Nimooniks jechuun akkamiin akka wantoota gabaabsinee qabannu qopheessuu. Kana yeroo baay'ee barattoonni hedduun itti gargaaramu. Yeroo qo'annu akka nuuf tolutti wantootaaf qubee jalqabaa fudhachuun moggaasa kennuu jechuudha. Torbaffaan sochii qaamaa gochuudha.
yeroo sochii qaamaa goonu dhiigni oksijiinii qabu dafee gara qaama keenyaatti yaa'a. Oksijiiniin gara sammuutti yaa'u humna sammuu cimsa, akka gabbatu taasisa. Torbeetti namni tokko daqiiqaa 150 akka sochii qaamaa taasisu ni gorfama. Kana jechuun guyyaatti daqiiqaa 30 sochii qaamaa giddu galeessaan gochuun qaamaafis ta'ee sammuuf hedduu barbaachisa. Isaan kana keessaa tokko egaa dandeettii waan dubbisne yaadachuu cimsuufidha. Gara biraan hirriba gahaa rafuu. Hirriba gahaa argadhu. Dandeettiin sammuu kee waa yaadachuu yoo qajeelle yookaan akka si fooyya'u yoo barbaadde boqonnaa gahaa sammuu keef qaama keef kennuun barbaachisaadha. Sammuun kan boqotu, haara galfatu yeroo nuti rafnudha. Qorannoon hedduun kan agarsiisanittis namni tokko guyyaatti giddu galeessaan sa'a 8 hanga sa'a 10tti keessumaa averejilii sa'a 8 hedduun isaanii yoo rafe dandeettiin sammuun isaanii waa yaadachuu kanneen kaanirra fooyya'aadha jedha. Inni salgaffaan dhiphina sammuu ofirraa hir'isuudha. Cinqamuun, yaadaan qabamuun sammuu nyaata. Hormoononni qaamni namaa yeroo cinqamu yookaan yeroo dhiphu maddisiisu kan koortisool jedhamu yaadannoo namaa danqu akka nuti waan dubbisne sana yaadan taasisu. Namni tokko yeroo dhiphatu yookaan yeroo stireesii qabu hormoonii koortisool jedhamu oomisha. Hormooniin kun immoo akka namni waa dagatu taasisa jechuudha. Inni kurnaffaan nyaata madaalawaa soorachuudha. Sooranni kanneen akka kuduraalee fi fuduraalee, raafuu, ocholoonii, lukkuu, qurxummii, aannanii fi kan kana fakkaatan dandeettii yaadachuu cimsuuf ni gargaaru. Kanneen akka sukkaaraa, ashaboo, dhadhaa, foon diimaa kanneen warshaatti qophaa'anii oomishamanii ba'an faallaa kanneen kanaatii kanaaf hin gorfaman. Keessumaa sukkaarrii fi ashaboon wantoota sammuu namaa miidhan akkasumas dhibee dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa akkasumas dhibee onneef nama saaxilanidha. Kanaaf isaan kun immoo hin gorfaman jechuudha. Inni gara biraan dhaabbachuudha. Yoo danda'ame dhaabbatanii dubbisuu. Namoota taa'anii dubbisanirra namoonni dhaabbatanii dubbisan harka caaluu isaanturra waan dubbisan yaadata. Even yoo teenyeellee yoo dhaabanneellee dubbisuu dadhabne yoo danda'ame daqiiqaa 15 kaanii dhaabbachuun qaama diriirfachuu. Inni kun egaa baay'ee faayidaa qaba jedhama. Yoo danda'ame dhaabbatanii teebilii ol dheeraa ta'e irratti dubbisuu yookaan deemaa dubbisuu. Yoo hin danda'amu ta'e immoo daqiiqaa 15 kaanii dhaabbatanii qaama ofii diriirfachuun hiixachuun dandeettii yaadachuu ni dabala. Sa'a dheeraadhaaf taa'uun hundarra hamaadha. Sa'a dheeraadhaaf taa'anii dubbisuun osoo kaanii hiixatiin hin diriirfatiin inni kun immoo faallaa isa kanaati jechuudha. Inni 12ffaaf dhumaa harka walitti cuunfanii qabu yookaan dhaabbachuudha. Yeroo waa yaadachuu barbaannu yaadannoo yookaan yaada duuba sammuutti badee as baasuu irratti gumaacha guddaa qabanne kun. Kanneen jechuunis barattoonni yeroo waa baratan harka mirgaa dhaabbatan yookaan cuunfanii qaban. Yeroo waa yaadachuu fedhan immoo isa bitaa walitti cuunfan. Namoota kanneen lamaanuu hin dalagnerra dandeettiin waa yaadachuu fi waan dubbisan sirriitti hubatanii yeroo dheeraaf sammuu keessa tursiifachuu isaanii ol ka'aa akka ta'etti himama. Kanaaf yeroo barannu harka mirgaa dhaabbannee qabachuu. Yeroo immoo waan dubbisne yaadachuu barbaannu immoo isa bitaa walitti cuunfuun isa dubbisne akka yaadannuuf ni gargaara jedhama. Isaan kun egaa qabxiilee gurguddoo 12 dandeettii waan dubbisne yaadachuuf fayyadan jedhamanii beekamu. Galatooma, turtii gaarii.